Mariin abbootii qabeenyaa indaastirii oomishaa irratti bobba'an hirmaachisee mata duree indaastiriin oomishaa guddina biyyaatiif jedhuun kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti taa'amee jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen guutuudhaaf hooggantoonni seektara bishaanii, daandii fi kanneen biroo marii kanarratti hirmaatanii jiru. Waltajjii kanarratti kantiibaa Chaanaa fi hoogganaan biiroo misoomaa indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay ergaa maricharratti dabarsaniin dameen indaastirii oomishaa magaalattii fi biyyaa milkaa akka ta'uu fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu maraa guutuun murteessaa ta'uu dubbatanii jiru. ዋናውና ትልቁ የዛሬው ውይይት መድረክ ዓላማ kaayyoon marii keenya inni ijoon baroottan jijjiiramaa darbanitti deeggarsa cimaa taasifameen dameen indaastirii oomishaa bu'aa guddaa buusaa kan jiru ta'ullee ammallee damichi gaaffilee hedduu akka qabu beekamaadha. Mariin akkanaa kunis gaaffilee jiran kanneen waloon furaa deemuuf nu gargaara. Dameen indaastirii oomishaa guddina biyya tokkoof ga'ee murteessaa qaba waan ta'eef mootummaan damee kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechaa jira. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti obbo Alamaayyoo Mijanaa gama isaaniitiin guddina biyya tokkootiif indaastiriin oomishaa shoora olaanaa kan qabu ta'uu dubbatanii keessumattuu oomishaalee alaa galan oomisha biyya keessaatiin bakka buusuun baasii sharafa biyya alaa hambisuu fi carraa hojii uumuu keessatti gahee olaanaa kan gumaachuu ta'uu himanii jiru. የአምራች ኢንዱስትሪው በስራ ዕድል ፈጠራ ኢንዱስትሪin oomishaa carraa hojii uumuun oomishaalee alaa galan oomisha biyya keessaan bakka buusuu fi baasii sharafa biyya alaa hambisuu keessatti gahee olaanaa kan gumaachuu ta'uun ni beekama. Mootummaan ida'amuu damee indaastiriif xiyyeeffannaa guddaa laateera. Keessumaa indaastirii oomishaa giddugala xiyyeeffannoo isaati. Bara 2014 asitti sosochiin Itoophiyaan haa oomishtuu hedduu gara gabaatti fiduu fi investimentii haaraaf balbala baneera. Waltajjii kanarratti barreeffamni ka'umsa marii hanqinaa fi cimina akkasumas kallattii fuulduraa indaastirii oomishaa magaalaa Finfinnee akeekuu kan dhiyaate yommuu ta'u abbootiin qabeenyaa damicharratti bobba'an hanqinoota jiranii fi sirrachuu qaban qaama dhimmi ilaallatu fi kaasanii jiru. አዲስ አበባ በጣም ተቀይራለች። Finfinneen hedduu jijjiiramteetti. Mandarri indaastirii keenyaas akkasuma jijjiiramaa jira. Mandaroota kanneenii fi hojiin bu'uuraalee misoomaa baay'een guutamus wanta hedduun hojjetamullee daandiin keessaa konkolaataan akka garaatti seenee oomishaalee gabaatti baasuu fi galtee indaastirii geessuuf yeroo rakkatu ni mul'ata. Kun osoo nuuf sirratee gaariidha. ኢንዱስትሪ ቢሮ ሁልጊዜ ክፍት ነው። Tajaajilaan wal qabatee waajjiraaleen misooma indaastirii aanaa hanga magaalaatti jiranii haala bareedaan akka maatiitti nu tajaajilu. Kuni seektara biroofillee muuxannoo guddaa ta'a jedheen yaada. Akka hanqinaatti kanan kaasu galtee indaastirii tokko argachuu irratti yeroo rakkannutu jira. Isarratti deeggarsi osoo nuuf godhame. የመብራት ችግር ላይ rakkoo ibsaa wal qabatee naannoo keenya tiraansfoormarii humna guddaa qabutu jira. Osoo kun jiru hanqina instaaleeshinii yookaan sirnaan sarara ibsaa diriirsuu dhabuutiin rakkachaa jirra. Kana sirreessuuf yeroo deemu nu deddeebisuun jira. Humna guutuun oomishnee bu'aa Finfinnee nurraa eegdu akka hin finne nu danqee jira. Kunis osoo nuuf furame. Yaadaa fi gaaffilee kanneen irraa ka'uudhaan hooggantoonni seektara daandii bishaanii fi ibsaa dabalatee kanneen dhimmichi isaan ilaallatu ibsaa fi deebii bal'aa laatanii jiru. Xumura waltajjii kanarratti kantiibaa Chaanaa fi hoogganaan biiroo misoomaa indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay mootummaan xiyyeeffannoo damichaaf laateenii waggoottan jijjiiramaa darbanitti milkaa'inni danuun argamuu iranii jiru. ኢንዱስትሪው ላይ ከተሰጠው የመንግስት ትኩረት አኳያ indaastirii irratti xiyyeeffannoon mootummaan kenne cimaa ta'e osoo jiru sababa adda addaa uumuun galteen indaastirii osoo jiru dafanii dhiyeessuu dhabuun humni ibsaa osoo jiru beekaa hanqina uumuun mattaa barbaaduun mul'ata mootummaan qabatee hojjechaa jiru danquun badii qofa osoo hin taane yakka biyya irratti dalagamuudha. Ciccitiinsi humnaa akka uumamu taasisuun indaastiriiwwan humna isaaniitii gadi akka oomishan gochuun itti gaafatamummaa guddaa akka hordofsiisu kanneen seektaricha hoogganan hunduu beekuu qabu. Koreen teknikaa dhimma kan hordofus sirnaan qorachuun furmaata kennaa deema.